Egaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii nagaa jirtu an nagaa jira galata rabbii har'a piraankii addaawii qabadhee dhufe piraankiin kiyya maal hojjettanii adaadaatii irratti piraankii hojjechuu barbaada. Piraankiin sun immoo walumaan laallaa osoo isinitti hin himini adaadaatii yaada walee piraankiin kun maal akka ta'e abbaan manaa kan keessa irratti fuudha jedhee piraankii godhaa isiin biyya namaa jirti. Abbaan manaa isii biyya jira. Abbaan manaa kan keessa irratti fuudhee maal jedhee piraankii irratti hojjedhaa. Yoo piraankii kiyya jaalattan laayikii fi sheerii sabskraabii na bira dhaabbadhaa isiniin jedha. Na waliin tura adaadaatii irra dawalee piraankii addaa irratti hojjedha jechuudha. Hello akiste, assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نجايا؟ Fayyaa keeti akisteeti yaa nagaa jirtaa? يا أرقى. Nagaa jirtaa akisteeti yaa fayyaa jira an nagaa jira akkam jirta dalagaan maal fakkaata? نجا والله كم يا كم جرتا أوري نجا جراني كم تدلقا فيانك. warri wallaahi nagaa jiranii fayyaa jiranii alhamdulillah rabbil aalamiin maal ta'an jetteeti namni biyya jiru ka biyya jiru maal ta'a ka biyya namaa ka jiruu namaa biyya gandaa tana keessa jiru haa badu malee ka biyya jiru maal ta'a jetteeti. جرتا كم يا؟ An nagaa jira wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin haadha Muhammad. Haadha Muhammad taatee biyyaa san wayi waa dhageette biyya dawwaltee wayi waa dhageette biyyi nagumaa jaarsi kee nagumaa ijoolleen nagumaa mee akkam? نقوم جراني ما نجا جار سلة كلام قبل ساعتي أسرتي ندبسه. Namni jiru mana dubbisaa. Ani kasiin jedhu. Anjere undo nagama jollele nagama anjere man nagami. Lakki biyyillee nagaa uumatu jira ammallee rabbiin nagaa uuman waa godhu har'allee borullee inshaalla rabbuma jira haadha Muhammadii ati gara tokkoon adaadaatiyaa fira kiyyaa dhiiga kiyyaa akkati miidhamtu hin barbaadu biyya namaa tana keessatti akka dalaganii fidan numatu beekaa warri biyyaa hin beeku har'ati daa'imman tiyyeessan guddifadha jettee jaarsa kiyya kana jiruu irraa jijjiira jettee biyya namaa keessa gara hoggaa 10 kateette isaanumarraa jiruu jijjiiruuf malee isatti isa miidhuuf biyya namaa tana keessan teettu beekika. Ani ka jedhu kaleessallee dallee sii dawwalee narraa kaasuu didde abbaan Muhammadii sila ka fuudhe jedhanii wayi waa dhageette ati. Maal fuudhaadhaati namaa qalbii akkanaa dhiyeessiin qalladinee qalbii maal fuudhaa miti. Lakki Kala mana dubbise. kalee miti bara matana si dubbisuu danda'a haadhatii akkasii miti abbaan Muhammad hin fuudhe jedhanii mana kee har'a odoo itti galii odoo anillee aayyiyoolleen abbiyoolleen hatta warra abbaa tusuutu odoo mana keetitti galii bultii teetitti galii namichi kun sirratti fuudha jettuu duraayyuu hin sabdanii olola gandaate jedhaa turte har'a kinoo qabeetini qondaala manatti osii galchee siin jedhaan dhagayi boruna dhoysa dhagaaniif. An abbaan mammiyoo kanan godhu lakki kanan godhu namanu ani maal akkamitti si amana. Duraayyuu odoo akkana jettu sirratti fuudhe ammallee inni kanan godhu jettaa miti haga inni boru ilmaa 5 6 7 inni horu qaniisan amantaa irra nun amantu nu har'a adaadaateenna dhiigateenna foonteenna firateenna akkamitti har'a waan kanaan haasanoonni kun onna qaldiiti adaadaati. Sila fuudhee sabideessatti fuudhe karamitti fuudhe. Dhageeffadhu alati birrii eeggaddaati 30,000 ergitellee manaanii tolche barrii itti galche bada biffee sii galche algaa sii galche dheessi kijibe sammara namtittiin biyya lalleen dhufne akka keeti miti biyya keessa jirti masraabeeti hojjetti jedhan namtittii janaajanee haasofsiise amma namtittiin qanii keessa jirti fuudhee mana keetitti galche giiftiti mana kee keessatti galabaa qabsiistu jedhan ibidda galabaan hojjetti kasana dhiiste dhagayiitti minaan jedhe abbiyoolleen. Abbaa Muhammadu kana godhe amma malee. Abbaa Muhammadu na godhe yoo ansi sobe jechuu
rabbiin akka ofii qabuun fuudhee biyya Arabaa Dubaayin tanaa fuudhee Kanaadaatti lafaan na haadha yoo as kijibe. Amman kalladhi dheedhiisi galdi akkanaa dhiisa abbaan mammiyoo kiyyaa kana maraan godhu. In qalladii in qalladii dawwal ila har'uma kaarrii bitadhu dawwaliiti waan biyyaa dhageettu aabbii of ayyoo farratti dawwal yoo isaan illee dhaman warra abbaa tusuu warra abbaa shaalloo farratti dawwalii gaafadhu siin jedha. Yoo barbaade namtitti iyyuu fotoo si erguu hin danda'a yoo barbaade namtitti iyyuu fotoo si erga. Maalirraa gara fotoon si haamadu? Fotoon waa si akaasanii. Namitti hin taphate warra eenyutti tafuudhe. Warra safaraati moo eessaa fuudhe? Namitti gara dayyaa sanii fuudhe namtitti gara dayyaa sanii fuudhe namtitti masraa beetii keessa hojjettuudha. Caammaan koomee wal ka'aa malee hin godhattu shiitiif diriyaa malee hin godhattu siin jira namtitti masraa beetii keessa dalayti. Shiitiif diriyaa na qayyare. Ani waa meeqa hojii dabarseetanii hiyyummaa meeqa keessa tarree haadha harkaa kanarra geenne. Ijoolleetti abeetti gadar caasa maayasa jirtira ijoolleetti yaqaboona kana aayolleen aabbollee bilbila na jalaa kaasuu didani. Isaan olle bilbila si jalaa kaasuu didanii fi akkamitti itti himnaa afaanuma kamiin itti himna hirrifatti arra ka itti fuudhe mana siitiin nibrata siitiin itti fuudhe akkamitti itti himna ka jedhu ayyaaf abbiyoon wanni jedhan. Fuudha du'aa isaa taatu. Alhamdulillah rabbina baase. Bagaa lafa sanuu maqaa abbiyootiin bitadhe. Silaa lafa sanuu gurgure. Lafa sanuu gurguree tabirrii tatta ta'een gaddaa caammaa kirikaasii gurdii wanni inni isiin binneef ila namitti jedhan ila adaadati namtitti hoteela kaandessee bayyainati nyaachisa qayyi bawoxii jedhaani chipsii jedhaani wanni inni nyaachisna ila namtitti haadhati akkanatti as naannaa jedhan. Maal godha kana marga mana himte marga mana haadha saataa daabuudha nama samoona loonii ijoollee siyaatti gala haadha sana dhiqit. Yes. Okay, I come now outside. Dhiifama adaadaati namatu narratti dawwale. Maal godhare afuudhu amma jeetana fidadhee fikaa dangalee keessa mormasii qabee gadi gottatu ijoollee si'ettoon naqadha. Haatti barreessitu maal godhare? Maal godha? Maal goota sila obsii siin jedha wanni godha maaltu jira sila obsii hin booyinii amma galii mana kee keessa taa'e namtittiin kina odda fuudhanii torbee sadii geette si dhoysanii giiftitii akka sala dhiistatiin koornisii haarawatti galabaa bobeessitidha namtittiin. Maarraa kun maal jaarsa kiyya xalaata kiyya jiraataa ba'e. Ijoollee teetillee muka mooyyatiin dhooftiran. Inni mini ijoollee dhiiraa obboleeyyan tiyata dhiira sitti inni mini laani ajjeesanii saawaati ta'a. Osoo isaa ajjeesanii irra galaafataniitiin jedhanii odoo isaa yoo galaafatanii isa haa galaafatanii. Isi amma mana sana abdatee akkana taa'isi gaafuma galama qabanii keessaa gadi naa baasanii amma man dubbatin ati macallisan mangalaasaa moona fi qaadan. Yoo galte samoona kana fiqaadan galiitii mana keetitti gad namtittiin kana keessaa galabaa koornisitti qabsiisti. Ijoollee tanaan kaa bishaan naa fidaa jette duraan akka waan Kanaadaa turtee afaan Ingiliffaatilleen go out bring water go sit there go do bed sheet ettiin bed sheet na afaatti giftiti bed sheet isin beenu ayyoof abbiyoon akkana. Ijoollee tiya gara diibadhatta jetta. Ijoollee godhattu agoorratti isa akka kana maraa godhe yoo isii miti ammallee isirra laalu isii miti ammallee isa kamana hojii nyaatanna nyaate isuma biyyeetti raragale waa isii beekaa miti. Muka zanaa qabdaa sila muka zanaa qabdaa ati duraan. Meena dhiisi amma eese gaafa matarra sigeetti sitti dhagamaa dhiisu waa hundu yabeeta akka mana sana koorniisee san akkatti galfadhalle yabeeta. Sila koornisii jiinsaa fi moo pilaastikii moo madaabaraa galchite atin aariin yoo lachuu?
itillee ta'utti galfadhaan isine. Omaa miti obsa boona du'aanoon dhabanii haadhatiyaan fuudhe yoo fuudhella shari'aan islaamaa afurin namaaf hayyama isin lamaanuu hin gaya nuusii garaa tokko ati gara tokko fudhadhu nuusii garaa tokko isin haa fudhattu. Daara haa ta'u handaara haa ta'u ila isaa hin barbaadanne nammaan wanti keessa morma isaa qabee gadi baafatte birrii soma soddomman hin gaddaa sanallee ina argita dhiiga afaanii funyaan sararee deeffadha. Saniin booda bakka barbaadan naa jettu dayyaa sanitti illee gadi haa galattan maali sarara godha ijoollee qaba ilmaan qaba obboleeyyan qaba zarii zartaa qaba nagaya daaraas haa godhu. Namitti dhukaatu wayiiti jedhanii qallaalii kana dhukaatu la deemsi siibichaan dhukaasu maarree haa dhukaasu bakka. Ada an pirankii sin godhe pirankii jedhasaniin beeytanii dhiifama jaarsi keellee hin fuune an pirankii sin godhe pirankii kino miidiyaa isa yuutuubii saffaarratti pirankii hin beeytanii. Maali pirankii itti nama taphattaarratti maana taphattaa beeyta waa mara. An duraa shakkallee bare. Duraa shakkallee bare. Sila abbaan Maammadii keetii moofara baatee olii gaddeema. Kuni surree qaaraa zabanaa kanan godhatu baradoonaa godhata surree abaayaa fakkaatu godhata maaltu soo jedhee salaalaa sila shakkitaan maree. Surree laalte keessisaa warqii abbaa Muhammadii kiyya warqii kiyya. Kanaafuu amma piraankiin beeytanii dhiifama naa godha dhiifama naa godha. Dhiifama.